qubeen afaan Oromoo kun Oromoo wajjiniin akkatti walii galuu didee wayitu jira. Fakkeenyaaf yeroo fayyadamnu keessatti hanqina wahii qaba. Yookaan ammoo qorattoonni afaanii lakkii bakki kun nuuf hin taane amaan kaargoo welcome. Inna abbaa firoolee inna jechuun kanaaf jechuun waan nu hanqate wa'ii waan jechicharraa nu hanqate wa'iitu jira. Kanaafi waan biraa nu barbaachisaa jedhee hawaasni kun gaaffii kaasee jira. Tokko waan akka normali. Yeroon kana jedhu maasara saniin dadhabbii isaa, ifaajee isaa, bu'aa ba'ii isaa, xaarii isaa isinii galaa jira miti. Namni kun waggaa 20 oliif jechuudha. Experiment yookaan qorannoo barreeffama kanarratti yookaan ammoo qubee haarayee kana creativity kana keessatti challenge hedduu face godhee jira. Manneen barnootaa hedduu qunnamee jira. Universitiiwwan Itoophiyaa keessa jiran, Oromiyaa keessa jiran hedduu keessatti deemee qorannoo kana isaaniif ibsa godhee waa hedduu godhee jira namni kun. Gama ogummaa maastarsiitiin illee jechuudha, gama ogummaa teekwaandootiin illee nama hedduu akka Afrikaatti roolii guddaa qabudha. We respect that. Kabaja guddaa kenninaaf. Hedduu kabajnaan galata guddaa qaba. Anammas ifaajee isaa xaarii isaa bishaan itti naquudhaaf yookaan ammoo xiqqeessuudhaaf yookaan ammoo arrabsuudhaaf miti. Nama sadarkaa kanatti Oromoodhaaf waan gaarii tokko yaadu mitiitii. Namni jechuudha guyyaa tokko Oromoodhaaf ilma Oromootiif bishaan burcuqqoo tokkos taatu qicee obaasee na biraa galata qaba. Kabaja qaballee. Garuu afaan Oromoo kanaan jechuudha kutaa tokkorraa kaasee dhaloonni barnoota baratee ittiin barsiisee ittiin jaalala waa barreeffatee hiriyaa jaartii godhatee seenaa baay'ee qaba qubee afaan Oromoo wajjiniin jechuudha. Isinii galaa jira miti. Bu'aa ba'iin qubeen afaan Oromoo dhaloota amma jirtuuf abbootii keenya dabra waliin qabdu guddoodha jechuudha. Gabrummaadhuma barruura nafxanyaa Habashaa jalaa ba'uudhaaf jechuudha. Oromoon chaalenjii inni qabsoo keessatti godhaa ture keessaa inni guddaan qubee afaan Oromoo kana afaan saba kanaa wajjiniin wal simsiisee akka ittiin dhaloonni baratee barsiisee seenaa isaan lafa kaayyatuudhaaf ifaajee guddaa Sheikh Bakri Sapaloo, Dr. Muhammad Rashad, Ailee Fidaa waa hedduu godhanii jiru jechuudha isinii galee. Kanaafi wanti guddaan akkanaa jechuudha imaammanni guddaan akkanaa akka yaadaatti yeroo ka'u fakkeessitoota ijoollee akkuma kootii kana beektee akka qorqorroo callistee yeroo xiqqoo tuqaniidhaan qor jettu amma kan nu rakkisaa jiru. Dhaloota reefuu jechuudha miidiyaa irratti ba'ee jechuudha akka durba reefuu geessu. Dubarri reefuu geessu umriin si gaafa dhaqee waggaa 15, 16, 17 keessa ga'u nama dhageessu ofiillee waa qalbiin godhattu fintiq kirkir si godha. Dargaggeessa beektee ijoolleen mareefuu miidiyaatti ol yaa'an jechuudha beektee. Tukkus enerjii warra fresh enerjii warra reefuu baanii miidiyaa irratti akkas namni bebbeeku kanatu wallaahi mashaqqaanu agarsiisa yaaki. Yaaki tasgabbaawaa. Follow yoo ta'ee jedhe, like yoo ta'ee, comment yoo ta'ee jedhe, duruu agarree dabarsine yaaki. Nothing. Waan tokkoyyuu waan bu'aa qabu miti. Maqaa qofa, oduu qofa, afaan qofa, kan afaanii qofa taatee hafuudha. Namni si beeke jechuun, namni like sii godhe jechuun, namni share sii godhe jechuun, namni ati dhugaadha goota koo maaloo koo jedhee si jala ashqaabbatee harka sitti rukutuun ati hayyuu, ati beekaa, ati goota, ati nama seenaa siin jechuu miti yaabada qorqorroo, yaabada xaasa, yaabada tanaka. Kan sirra beekjaba, kan sirra jabaa, kan sirra hayyuu, kan sirra bu'aa ba'ii jiruuf jireenya waa hedduu dabarsee jedhe hin danda'amu hojii rabbii ta'eeti malee nama jechuudha namoota akka keetii kana lafarraa kaasee kalaqee bocee lafa kaa'u hayyoota gurguddoo qabdi Oromoon hay manatu qabee jira. Namnumti laayikiif sheerii isin gootee faaxeen isin jala deemtee goota koo leenca koo dhugaadha isin jetteedha fintik isin godhin taragaagu please. Waa'ee saba guddaa miliyoonotaati dhimmi dubbatamu jiru. Hai. Dhimma Jamiilaa yookaan dhimma Kaamilaa jaartii keetii miti. Mana keessatti callistee akka feete ajajattee seera mana keetiittiin ittiin ka'u bulchitu. Saba bal'aa, saba guddaa. Gootaa amma ootaa furdaa amma qallaa dheeraa amma gabaabaa biyya keessa hanga biyya alaa saba guddaa Oromoon. Saba guddaan gana gawati callistee jechuudha akka kophee keetiitti gara feetetti jijjiiradheen kaayadhaa ayichaal. Birjetti Arabni.
yeroo namni jarjaree miira keessa galee minaafni jedhu nukkana jetti. Isbir maa fi jarjar maa fi fiqfiq maa fi qirqir adabadha. Miidiyaan namoonni hedduun amma irratti Facebook irrattis TikTok irrattis dhaloon nama dhufaa jiru kun immoo wallahi billahi sangaadhuma reefuu beettee hin tumamin wayita beettee jiboota taatee jirtu jechuudha. Sa'a isa rimaa fi isa garaa qabu addam isa rimaa fi isa goromtii addam beettu beettee amma sangoonni warri umrii muuxannoon qabanu isii kamtu rimaadha isii kamtu qullaadha kallattii ittiin adda baafatan qabu uumamaan hin beettu ijoolleen baadiyyaa. Dhaloonni amma miidiyaa irra gad ba'ee wacu kuni jechuudha sanallee addan beekan. Eessatu nama daala eessatu naaf ta'a eessatu bakka kooti eessatu bakka namaati addan beekan. Akkuma tisiisa gammoojjii bakkuma hundarra taa'u yeqollaa zimbe wallahi isa dhugaan isiniin jedhan. Be professional guys. Namni miliyoonni isin daawwate namni miliyoonni laayikii isin godhe namni sirna waan jedhamu wayii beekadha. Bar osoo suutuma jettee carraa wayii argattee hiree wayii argattee mana manarra naannoftee namootuma kana dandeettii isaaniitii fi beekumsa isaanii kana osoo agarte wallahi ija miidiyaatti gad hin baatuun qaanfatta. Hay an boo callisee dhuma lafa duwwaa iyyuutti ture lakka. Kana booda ija namaattu gad hin ba'u. Ani wallaala namaa gadi jettee qaanfatta. Sinii galee akka waan dachii kanarra hayyuun si malee hin jirre akka waan dachii kanarra beekaan si malee akka waan si malee barreessaas ta'ee dubbataas ta'ee waa hin jirreetti miidiyaa kanarratti sa'a 24 jechuudha akka waan sokkeetti hudduutti kaa'anii yaaki jireenya idilee jireenya dhuunfaa kee gaggeeffachuu hin dandeessu. Oromoo yoo ta'ee jedhe waa'ee kuullees ta'ee kuulaniis ta'ee kulkulee nuun osoo hin ta'in murtee hayyootaatiin waan murtaa'uudha. Fedhii hawaasaa gaaffii hawaasaa yaada hawaasaa wanni jedhamu boodarratti murtaa'ee kan lafa taa'uu qabuudha. Malee abbumti fedhe gandaaf gooxiif gareen akkas wal kaa'ee inni kun nama jimmaati harkaan rukutaa fi jajjabeessuun qaba. Sababa jimmaa ta'eef akkas ta'aa jira. Inni kun nama iluuti sababa iluu ta'eef yookaan sababa islaama ta'eef akkas ta'aa jira. Cap. Inni kun harargee sababa islaama ta'eef sababa ituu ta'eef akkana ta'uu jira. Cap. Inni kun baalee sababa baalee ta'eef warra anaajina warra baaliyyoo jedhee akkasitti adda nu qoodee keessa islaamummaa keenya maal cap. Inni kun wallaga sanyii bishee garbaa waan abboo sanyii keessa wajjin biyyee lixaa hin jedhe arraba. Oromoo kana kiishuma keessan seetanii kiisha kunoo kan surreerra taa'u waan fuutan kan feetanii keessa kaayyattan. Akka waan ganda keetiin mari'attee akka waan gandi kee kana naa godhi jedhe akka waan gandi kee lafa sii kaa'ee jedheetti gad baate ganda baluu ganda maalii yookaan amantaa musliimaas gaafii akkasii isiniif hin kaafne. Oromoon ganda keessaniis waan akkanaa nu gaafadhu waan akkanaa nu feesbuuka fayyadamuu kee uumamuu keetiitu hin beeku gudeeda haadha keetii keessatti dhalachuu hin beeku Oromoon ganda keetii ta'uu danda'a. Hayi. اصبر يا جماعة ما في تقلقل ما في تكشكش سورتي يا ستين بدا جيران ما في تكشكش يلا تاب كوبلينك يا نفرات عليك ستاي ركوتا ما جالي تاب قولي كان أبجدو كول ليستا إيه كولانيستا إيه أكو مثلا أمو كوليستا إيه afaan Oromoo yookaan qubeen Oromoo amma jirtu kun jechuudha Oromoo wajjin rakkoo tokko iyyuu hin qabu rakkoo tokko iyyuu jechuudha. Nama dhibba keessaa namni qubee afaan Oromoo sirnaan barreessuu danda'u nama 10 reeshoon lafa jiru hangammaatti jechuudha. Maqaadhaaf kutaa 10 baratee fi xumuree jira haayiskuulii jechuudha. Haayiskuulii maatirikii xumuree sartifikeeta qaba. Garuu qubee afaan Oromoo seeraan barreessuu hin danda'u. Look at guys. Kutaa 8 minimum dhaloon nama jiru kun minimum ministry jechuudha barnoota kutaa 8 sartifikeeta qaba. Garuu qubee afaan Oromoo sirnaan barreessuu hin danda'u. Waanumanni katabe kana waliif fahamnee waliif hubannee walii galaa jirra malee nama dhibba keessaa namni qubee afaan Oromoo sirna isaa eegee barreessu nama 10 hin ta'u. Maximum nama 10 yoo guddate jechuudha. Carraa baay'ee argannee isa iyyuu dhaloonni sirnaan baratee itti fayyadamuu hin dandeenye
barreeffama chaayinaa kan fakkaatu kan ani xiqqeessuudhaaf miti riyaalitii garuu eenyuun sodaadhu wallahi isa dhugaan isiniin jedha qubeen amma kan oromoo haa ta'u jedhamee dhufe akka yaadaatti dhufe kuni kan chaayinaa fakkaata ani waan isaan hangalu dhugaa rabbiin isiniin jedha complicated ani barruun addunyaa kanarra yeroon ijaan argeenna shoror keessu tokkoffaa barreeffama chaayinaa jaappaanii barreeffama hindii fa'i isinii galaa jira miti barreeffama hindii yeroon kana jiru an jibbaa tokko iyyuu hin qabu hammeenya oromoo kutaa kamii ganda gamii nama dhuunfaa tokkorra hin qabuan dhugaa jirtu garuu abbaa kiyya yoo ta'e cabseen itti hima na jibbee na jaallate dhimma haadha isaati wallahi isa dhugaan isiniin jedha qubeen amma dhufe kuni dhaloonni qubee afaan oromoo laatiina kana jechuudha oopshina guddaa bilbilli hin fayyadamnu kun laatiniidhaanii isinii galaa jira miti Facebook aseentu TikTok aseentu wanti hunduu laatinii of keessaa qaba jechuudha sasseetti isayyuu osoo argu dhaloonni barachuu dadhabe oromoon waa kalaqatte waanuma hunda keenya haa ta'uu kana dhiisa really is enough for us qubeen amma laatinii amma jettanu kuni oromoodhaaf gahaadha isuma kanayyuu oromoon jabeessitee haa barattu isuma kanayyuu oromoon jabeessitee haa barattu wallahi isa dhugaan isiniin jedha yeroon Dubaayii turee jedhetti qubee afaan oromoo kana ijoolleen sirnaan akka barreessuu danda'anuufi baasii tokko kafaltii tokko malee osoo sumnii tokko nama tokko irraa hin gaafatin yeroo kiyya aarsaa godhee ganama galgala qubee afaan oromoo kana hanga beekumsa kiyya obboleewwan kiyya baay'ee barsiiseen jira irraa fayyadamanii jiru biyya keessa yoon galu garuu carraa intarneetaa yoon argu wal qabatee ibsaa wal qabatee naaf hin mijanne isinii galaa jira miti amma immoo jechuudha inumayyuu dhalootatti burjaajii fiduudhaafi inumayyuu diinni jechuudha akka nurratti muudii qabattuufi inumayyuu jechuudha beettee kaleessa jechuudha nuti qubee dhuunfa keenyaa fidala waan jedhamu qabna jettee harakaata nurratti godhaa turte akka waan oromoon ammallee waan isaan qade qabutti akka isaan nurratti baacan gochisiisu yoo ta'in alatti qubeen amma dhufe jedhamu kuni bu'aa tokkoyyuu hin qabu burjaajii yoo ta'in alatti sagal kan ariitu tokko hin qabu jetti oromoon isa harkaa qabnu kana osoo hin jabeeffatin kan biraati laboo buuni isii harkaa qabnu kana illee gatuu ta'a kan qooxiin buusaatti kan dhukaa nama bu'amu kan dhukaa nama bu'a jedhama kanaafuu hayyoota oromoo an hojii keessan kalaqa keessan dandeettii keessan xiqqeessuuf miti itti jabaadha garuu waan tokko jechuudha ijoollee nama miidiyaa Facebook irrattis TikTok irrattis baatanii xaraq jettanu jechuudha namni hin dubbanne callisee isin ilaalaara jechuun dubbiin isin dubbachaa jirtan gochi isin gochaa jirtan sirriidha jechuu miti xarraq hin jedhina fintiq hin jedhina yookaan akkuma koo kana qaamtanii wagguu maraqqantan baatanii waan feetan hawaasatti hin jedhina yookaan dhugdanii yeroo machooftan waan feetan baatanii oromoo kanatti murinaa hin baasina isinii galaa jira miti oromoon saba bal'aadha maallaqa kiisa keessan keessa jiru miti yoo feetan waan halaalaan bitattan yoo feetan waan haraamaan kan bitattan rakka qaqqabduuf hayyootni hedduun itti du'anii itti kolaafamanii sakaallaa jiruuf jireenyaa maatiif qeef qabeenya isaarraa foon qolchamanii chaalenjii hedduu jechuudha sirna abisiiniyaa yookaan sirna habashaa ammaan dura moototii turteen rakkoo gidiraa hedduu simachaa qubeen afaan oromoo kunillee akkuma oromoo kanatti dararamaa dhaloonni har'aa kun akka nuti koomantii jalatti ittiin wal arrabsinu wal faarsinu wal qeeqnu wal kaafnu wal buufnu waa hedduu tajaajilanuu ooltee jirti jechuudha qubeen afaan oromoo artiistotni hedduun sirbanii jiru keessaayyuu legend doctor artist Ali Birraa Aba jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabnee dubbifna afaanuma keenyaan katabnee dubbifna laala hiikoon as keessa jirtu kun akka oromoon kuni jechuudha gabrummaa sirna nafxanyaa jalatti bitamtee ejjetamtee tuffatamtee namummaa gaditti gadi buutee sadarkaa ilmi namaa tokko nama ta'uusaa qofaan gatii ilmi namaa namaaf kennu wayiitu jira bar hangasumallee hanqatee sabni oromoo kun akka hin tuffatamneef shoorri isiin jechuudha qabsoo oromoo wajjin hin qubeen afaan oromoo kun taphatte waa guddaadha jechuudha isinii galaa jira miti hayyee fakkeenyaaf
dhugumatti akka qubeen fakkeenyaa fi qubee jecha barruu laatinaa kana jechuudha. Biyyoota addunyaarra jiran keessaa biyyi 146 qubee laatinaa kana fayyadamu. Qubee laatinaa fayyadamu. Oromoon kun jechuudha qubee laatinaa kana yeroo fayyadamu keessatti rakkoo Oromoodhaa wajjiniin qubechi waliin galin tooyitu jira, bakka hanqina qabu hiitu jira. Namni wayii barkaan waa barbaadu fakkeenyaa fi anamma kee fakkeenyaaf shamara tokko irratti shamara biraan fuudha yoo ta'e yes maabiraatiin dhufe ifaan badee ture. Wallaahi lazim ifaan badee ture ifaa